النساء kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenya guyyaa har'aa yoo rabbiin fedhe jaarmaa bultii islaamaa kutaa lammaffaa qabannee dhufnee jirra. Torbee dura sheeyni keenya Sheekh Abdallaan jaarmaa bultii islaamaa irraa akka ajaa'ibaatitti irraa haasahanii turanii inshaa Allah sangaa akka galma tokkootitti yookiin immoo akka seensatitti laalle har'a immoo waan sanirraa hafe qabxiilee sanirraa hafe shaa godhanii sheeyni argitanii kan biraan gahan ta'a. Dhugaa dubbachuudhaaf jaarmeenni bultii islaamummaa keessatti bakka guddaa qabdi. Yoo jaarmeenni bu'uurri kun tole duniyaan tun guutuun tolti. Yoo jaarmeenni kun tole jaarmeenummaan duniyaa tana walumaa gala jireenyi toluu danda'a waan ta'eef kanaaf gaa waan qabxiilee as duraa irraa hafe guyyaa har'aa inshaa Allah. Dubartiin jabduun jiraannan manni martiin bareeda. Dubartiin gameeyyii islaamaa jiraannan hawaasa maratu ijaarama mana ijaaramuu qofaa miti. Maaliidhaaf jennaan bar dubartiin adda xiinxallu irratti waan guddaa tokko fikiraa addunyaa guutuu keessaa dubartiin waan gurguddaa qabdi. Gaaf tokko amiirri wahii mootummaa wahii dubartii wahiitirraa waa sadii fide. Abbaa warra jalaa qabee ilma isiin jaalattu ka isiin dhabaan argattellee qabeet obboleessa isii tiruu takka waliin dhalatellee qabee jara kana sadiinu ajjeesuu hedaati maal heddaa jedhee akka malee naati. Yoo obboleessi du'e yoo abbaan warraa du'e yoo ilmi isirraa bahe du'e way dubbiin waa hafanii homaan hafne eegasii jennaan akira isiin nayuu isii argee jennaan nama tokko si hambisaa jara sadiin kana keessaa lama hin ajjeessa sadiin kana keessaa abbaa filadhu jedhe. Asiin yoo ilmi kiyya haaduu jedhu dubbiin dubbii guddaa. Yoo ilma dhiiftee abbaa warraa filad dubbiin dubbii jabaa. Yoo jara lachuu dhiiftee obboleessa filad ilma gartanii mootuu garaa isiitii bahe dhiiftee obboleessa filatuun waan ajaa'ibaati. Maarree jennaan fatanaan hagana gayuu kun osoo dhiirruu itti dhufe dhiirumatti osoo dhufe fatanaan kun fatana ajaa'ibaati. Maarree keessaa nama tokko qofa filadhu nama san sii dhiisaa. As ilaallan ilmallee ittuma deebi abbaa warraa filadhuu jettee kunillee hin didi. Mootummichaa bira dhaabataa jira. Ilmuma kiyya kana baafadhee jarri lamaa yoo dhumte obboleessatii fi abbaa warraa kiyyallee jennaan hin dide. Akira waan jetteen duub aqlii guddaa qabdi amiira jetteen. Nama lamaan kana muluuyyuu naan dhiiftuu mulumaa innan lakkin dhiisuu jedhe. Tokkocha qofa keessaa si dhiisa jennaan maarree tokkochi sun obboleessa kiyya naa baasii jette. Maali jedheeni aqlii isii fakkaree laalee jennaan maaliif obboleessa keessaa filat abbaa warraatii fi ilma kan kee dhiiftee jennaan azzawju mawjuud alwaladu mawluud. Laala akkasitti filat abbaan warrallee lafa jira hin argamaa jedha. Ilmillee yoo abbaan warraa argame ilmillee hin argamaa. Garuu namni hin argamne obboleessa takka addaan baanan itti deebi'uu hin danda'u. Laala bakki isiin godhate. Kanaaf waan dheengaddaa waa 20 keessaa waa 6 hime. Hakim caaltuun dubartii tami jedhanii gaafannaan darsii dheengadda kutaa tokko dabre keessatti achitti kaasaa turre. Wasfii isii dubartii tana keessaa ka torbaffaadha. Maal jedhanii kaasan beektu caaltuu dubartii. Afdalun nisaa caaltuun dubartiidha.
akkuma gartaniin mootuu rasuulli rabbii jedhe san maarree hakim waan jedhan dhageettanii miisin walaa yuraa na'uhaa caaltuu dubartii keessaa torbaffaa jismii isii arguu miti isii qullaa deemtu arguumi ta qophee isiituu hin arginee jedhe. Wanni biraa hafu dubartiin islaamaa wayita godhattu uffata shartii 5 shartii 6 guuttan tokkoffaa ka dheeraa tahe lammaffaa ka bal'aa tahe sadaffaa ka furdaa tahe arfaffaa gartanii mootuu ka shafshaffaan taane agartanii mootuu wannin isaa jirbiin isaa shafshaffatti osoo hin dhahamin wal qabatee dhahame. Inni biraa shanaffaan immoo uffata yoo sirratti ilaalan handaaraa mul'atee nama mara keessa adda sin baatu. Dubartiin mara agartanii mootuu akkasii. Maarree ka koomeen mul'annee jire arra dubartii islaamaa hin argitanii misin bara dhiirri shartii silaa namni lafaan gayuu qabu silaa uffata dubartii faallaa ta'e dubbiin dhiirri immoo faallaa waan dubartiin ol qonxeessitee irranatti deebifnaan dhiirri immoo taakkuu tokko lafarraan dhiira. Wal faallessi dubbiin wal faallessi faallessitti guddaayyuu miti. Kanaaf rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam dubartii fi dhiira walitti fakkaatte hin abaare rasuulli rabbi. Baramma yoo laalta walittuu yaa'ee jira bar duniyaa walittuu baate akkamitti walitti baatennaan tun asii ol fidde kuni asii gadi fidee hidhata wallaalee dakatti deemanii jira duniyaan walitti baatee jirti. Kana keessa immoo waan uffata irratti wal fakkeessu fi sagaletti wal fakkeessu rasuulli rabbi abaaree jedhe nama abaarame keessa nama 48 meeqa san keessa rasuulli rabbi la'ana Allahu rabbi abaare المتشبهين من الرجال بالنساء. dhiira gartanii mootuu dubartiitti fakkaatu dhiira dubartiitti fakkaatu maani beektu ka asitti warqii hidhatee deemu jira ka birrii mormatti hidhatee deemu jira ka gurra kana immoo uwee mee gurguruun hedan gurra kanatti gartanii mootuu ore warqii itti godhe birrii faa itti godhee dhiira tahee surree hidhatee deema maqaan dhiira jedhanii maal kana qofamaa kagartanii mootuu mataa akkuma dubartiitti osoo silaa filee dhiisee gaariidhaami sunnattillee qajeelami kagartanii mootuu akkuma dubartiitti tahee duubatti hidhee akkuma dubartiitti deemu jira. Maal kana qofa nama gartanii mootuu bitoo fi yookaan gartanii mootuu warqii dubartiin asitti harkatti godhatu inni harkatti godhatee deemu jira. La ilaha illallah. Kanaaf rasuulli rabbi abaare dhiira nama gartanii mootuu sagalelleen dubartiitti fakkaatee deemu nama wayita uffatu nama wayita gurra uratu nama wayita mormatti gartanii waa hidhatu nama gartanii wayita qalamii godhatu ammallee afaan kanarra akkuma amma dubartiin ammaa godhattu godhatee deemu jira. Yaa akhi rabbi haa sodaannu dubartiin mataa adda of dandeette qabdi dhiirri waan adda adda of danda'e qaba. رسول ربي موسى قفامي المتشبهين من النساء بالرجال فالله سنله ما اللي فالله سنله دوبرتي اللي عبارش ربي الرهاجرات